Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa qabeechaa. Kun channel keessan Soofuma Raappiidha. Anis Mu'eedha. Akkuma baratame har'as viidiyoo haarawaa qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu namni tokko qajeellotti bilbila yoo isiniif kan bilbilu ta'e akkuma iskiriin irratti argartan bifa kanaan isinii dhufa jechuudha. Iskiriin irratti argartan namni tokko bilbila yoo isiniif bilbilu jechuudha. Hiriyaa keessan maatii keessan ta'uu danda'a. Namni yoo bilbila keessan irratti isiniif bilbilu haala kanaan dhufa. So guyyaa har'aa immoo kan isinitti agarsiisu namni tokko bilbila yeroo isiniif bilbilu haala kanaan kan dhufu akkamitti suuraa keessan video gabaabaa akkamitti rakkaachuu akka dandeessanidha. Video fi suuraa akkamitti rakkaachuu akka dandeessanidha. Bifa amma screen irratti argartan lamaanuu argartanii yeroo isiniif bilbilamu bifa kanaan isinii dhufa. Bilbila baay'ee irratti jechuudha. Kalariin garaagarummaa qabaachuu danda'a. Garuu har'a kan isinitti agarsiisuu barbaadu video yookaan immoo suuraa akkamitti irra godhachuu akka dandeessan bifa miidhagaa ta'een wanta miidhagaa ta'etti fayyadamuun bilbila keessan baay'ee isin gammachiisa. So suuraa keessanii fi video gabaabaa ta'e irra kaayachuudhaan yeroo namni isiniif bilbilu video sanii fi suuraan sun akka isinitti mul'atu bifa miidhagaa ta'een bilbila keessan irratti dhufu akkamitti gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagahaan dhuftan isiniin jecha. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun dagatanaadha. Akkasumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Maatiiwwan chaanaalichaa like share gochuun dagatanaadha. Egaa asumaan yaadachiisa tokko isiniin ga'uu barbaada. Kanaan dura akkuma isiniin jedhe chaanaala haarawaa Ameer Miidiyaa jedhamu badhadhee jira. So chaanaala kanas subscribe like share gochuudhaan akkanaaf guddiftan adaraa isiniin jecha asumaan subscribe like share gochuun dagatanaadha. Linkii chaanaala kan koo kan haarawaa as description jala isiniif kaa'eera achirra seenuudhaan gara YouTube chaanaalii kan koo haarawaa Ameer Miidiyaatti isin fudhataa achirra seentanii subscribe like share gochuun dagatanaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa har'a akkuma duratti isiniin jedhe jechuudha dhaggeeffattoota koo yeroo namni tokko bilbila keessan irratti isiniif bilbilu akkamitti suuraa keessan yookaan viidiyoo gabaabaa keessan tokko irra kaa'achuu akka dandeessanidha. Bifa miidhagaa ta'een jechuudha. Kana isinitti agarsiisa. Jalqaba aappii foon jedhamu kan bakka itti namaa bilbiltan kan irra ni seentu. Itti aansuudhaan tuqaa sadii gubbaa kanatti argamti. Tuqaa sadii kana ni tuqxanii. Itti aansuudhaan immoo setting kan jedhu kana kilik gootanii. Egaa akkuma asirratti argartan call background kan jedhu kanatti isinii dhufa. Isa kana kilik gootanii. Asirratti seemii lamatu isinii dhufa. Bilbila keessan irraa seemii lama yoo qabaattan lamaan isaatu bifuma tokkoon isinitti agarsiisa. Lamaanuu haaluma saniin sirreeffachuu ni dandeessan lamaan irratti jechuudha. Garuu an tokko irratti isinitti agarsiisa. Seem waan isa jiru kana irratti isinitti agarsiisa. Seem waan isa jiru kana ni filattanii warroonni seemii tokko bilbila keessan irraa qabdan seem waan qofatu isinii dhufa. So seemii tokkoffaa nan filadha. Ergasii bifa kanaan isinii dhufa jechuudha. Bilbila kan koo irratti bifa kanaan yeroo namni naaf bilbilu kan dhufu jechuudha. Inni asirratti jiru kan aappiin kun naaf qopheesseedha jechuudha. Dhaggeeffattoota koo bilbila kan koo wajjin kan hojjetamedha. So asirratti laayot kan jedhu kun akkuma argartan yeroo namni isiniif bilbilu maqaa fi lakkoofsi bilbila nama sanii asirratti yoo godhatan baay'ee xixiqqaadha. Akkuma argartan sirriitti akka isin mul'atu yoo barbaadan immoo isa kana filattanii maqaa nama saniitii fi lakkoofsa bilbila nama sanii sirriitti akka isinitti mul'isu gochuudhaaf kan isin gargaarudha. Suuraa yookaan video akkamitti irra godhachuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. So asirra dhuftanii background bakka jedhu kana tuqxanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo asirratti mallattoon eda'uu jirti. Mallattoo eda'uu kana kilik gootanii asirratti filannoowwan lamatti isinii dhufa. Dhaggeeffattoota kan koo kan gaalaarii keessan irra qopheeffatan filachuu barbaadan select from gallery kan jedhu kana kilik gootanii suuraa keessan battalumatti ofii keessanii of kaaftanii itti fayyadamuu barbaadan immoo create using AR emoji kan jedhu kana kilik gochuudhaan suuraa keessan battalumatti bilbila keessanii fayyadamtanii asirratti kaameraadhaan of kaasuudhaan irra godhachuu ni dandeessanii. Asirra yoo tuqxan kaameraatti isinii dhufa. Kaameraa saniin bilbila ofuma keessanii of kaaftanii irra godhachuu ni dandeessan jechuudha. Asirra yoo seentan gaalaarii irra seenuudhaaf jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. So kun rakkoon qabu akka barbaadan itti fayyadamuu dandeessanii sunumatti agarsiisuu kan barbaade. So isin har'a kan isinitti agarsiisuu barbaade suuraa ta'uu danda'a, viidiyoo ta'uu danda'a akkamitti gaalaarii keessan irraa fudhattanii irra godhachuu akka dandeessanidha. So select from gallery kan jedhu kana kilik gootanii itti aansuudhaan bifa kanaan isinii dhufa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo suuraa yoo ta'e suuraa, viidiyoo yoo ta'e viidiyoo ni filattan jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani amma viidiyoo tokko filadhee isinitti agarsiisuu jalqaba irratti itti aansuudhaan immoo suuraas bifuma saniin jechuudha. Tokkuma steeppiin isaa garaagarummaa tokko qabu. So amma viidiyoo tokko filadhee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf viidiyoon isin qopheessuu qabdan garuu dhaggeeffattoota kan koo asirratti wanti isin beekuu qabdan viidiyoon isin qopheessuu qabdan viidiyoo sekendii 15 gad ta'ee qofaadha. Meegaabaayitni isaallee meegaabaayita 100 gad kan ta'e qopheessuu qabdanii asirratti sirriitti kana beekuu qabdanii duraan dursitanii garuu viidiyoo keessan kan bilbila keessan irraa qabdan keessaallee murtanii baasuu ni dandeessanii. Yoo qopheessitan ni fudhattanii directly murtanii immoo viidiyoo tokko keessaa murtanii akkamitti akka baastan isinitti agarsiisa. Asirratti viidiyoo nan filadha. Fakkeenyaaf viidiyoo kanarraa fudhachuu barbaade akkuma asirratti argartan bifa kanaan dhufa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. So asirratti viidiyoon kun haala kanaan naa dhufee jira jechuudha. Kanaafuu asirratti sekendii 15 gad ta'uu qaba jedha. Asirratti meegaabaayitni isaa 100 gad ta'uu qaba jedha. Kanaafuu loongidha jechuudha. Kun guddaadha, viidiyoo guddaadha. Asirratti mallattoon maqasii kan fakkaatu jirti. Ishee tuquudhaan
irraa kuttan jechuudha. Garuu viidiyoo sekendii 15 gadi yoo ofii keessanii qopheessitan rakkoon qabu directly isinii fudhata. An fakkeenyaaf viidiyoon kun dheeraadha waan ta'eef dhaggeeffattoota kan koo soo asirratti tuquudhaan irraa ni muraa jechuudha viidiyoo kana. Soo dhaggeeffattoota kan koo asirra dhuftanii mallattoo maqasii jirti asirratti gubbaa kanarratti mallattoo maqasii kana ni tuqxanii asirratti isinitti baa jechuudha akkaataa itti muruu dandeessan asirratti isinitti agarsiisa. Soo asirra dhuftanii mallattoo maqasii kana tuquudhaan ni murtan jechuudha viidiyoo kana. Viidiyoon kun baay'ee tokko dheeraadha. Soo asirratti qabdanii sekendii 15 qofa keessaa muratan jechuudha. Inni bifa kanaan isiniif qopheesseera kanneen keessaa bakka barbaadan irraa murachuu dandeessanii. Soo naannoo kanatti irraa yoo muradhe baay'ee na gammachiisa. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti isinitti agarsiisuudhaaf akkanatti sekendii 15 kan ta'e irraa ni muratanii ergasii immoo daneettan jechuudha. Asirratti trim viidiyoo isinii jedha hamma 100tti hanga lakkaa'utti ni eegdanii. Asirratti akkuma argitan dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan jechuudha muree qopheessee jira. Asirratti garuu using video sound is ringtone asirratti yeroo ana haasa'u kana akka taphatu yoo barbaadan immoo asitti isa kana ibsitanii fi yeroo isiniif bilbilamu sagaleen dhagamu sagalee asirratti viidiyoon kun haasa'uudha jechuudha. Garuu sagalee kana barbaadu manzuumaa wanta adda addaa sirba adda addaa wanta adda addaa irra godhadha yoo ta'an isa kana off gootanii filachuu dandeessan jechuudha. Ringtone keessan jijjiirachuu dandeessanii kana yoo ibsitan viidiyoo kana wanta haasa'uudha kan isinitti yeroo namni isinii bilbilu kan dhageessisu jechuudha. Kanneen lamaan keessaa ni filattan jechuudha. An sagalee kana akka dhageessisu yoo barbaade isa kana on godha. Garuu hin barbaadu yoo jedhes off godha jechuudha. Ergasii immoo set as whole background kan jedhu kana kilik gochuudhaan save gootan jechuudha. Haala kanaan save godhadhee jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo ammaan booda yeroo namni naaf bilbilu isa kanaadha jechuudha viidiyoo kanaadha kan taphatu jechuudha. Suuraas bifuma kanaan irra godhatan jechuudha viidiyoo yoo barbaadu suuraa irra godhadheettanis bifuma kanaan mallattoo eda'u kanaan tuqxanii ergasii immoo select from gallery kan jedhu kana kilik gochuudhaan gallery keessanirraa suuraa qopheessitan fudhachuu ni dandeessanii bifuma kanaan jechuudha. Steppiin isaa tokko soo haala kanaan viidiyoo kana irraa delete gochuu barbaadan tuqaa sadii kana tuquudhaan asirratti delete background kan jedhu kana tuquudhaan delete irraa gochuu ni dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa haala kanaan bifa miidhagaa ta'een viidiyoo yookaan suuraa yeroo namni isiniif bilbilu haala kanaan bilbila keessan irra godhachuu ni dandeessanii itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Egaa barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deemina. Hanga ammaatti na dhaggeeffattuu keessaniif baay'ee tokko galatoomaadha. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo gadhiisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa like share gochuun nagatanaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deemina. Horaa bulaa.